Duufaningaa qeerroo Oromoodhaa rifeensi keetuu ni beeksisa. Qeerroo Oromoo taate? Akiidami. Qeerroo Oromoo taate falmii amma biyya teenya keessatti jiru caamsaa 30 booda mootummaan hin jiru jedhan ammoo Abiyyi aangoo humnaaniin itti taraa jedha. Paartiilee Oromoodhaaf dhaabbatan kan jedhu kana hunda humnaan dhiibuudhaaf sodaachisee doorsisuudhaan jedhu kalee ajaja isaatiin dabarsee jira jechuudha gabbahee. Ati kanarratti maal jetta caamsaa 30 booda yoo Abiyyi itti fuufi akkam jetta? Ati akka nama tokkotti as dhuftee na gaafatu keetiif galata qabda. An akka nama tokkotti yeroo duraatiif Abiyyi maalummaa fi wallaalee jira. Dura namni waan tokko hojii dura if beekuutu barbaachisaadha. Abiyyi aangoo tana lola ifiitiin osoo waan tokko argatuun tahini nama akka mushurratti aangoo sanirra kaa'ame jechuudha. Achi taa'ee fandaa gad darburra silaa akka irra na haayanii irraan gabbaa osoo beekee irra abdala haa taatu garuu akka nama tokkotti ayyaanni kiyya. Abiyyiin kun ammas deebi'ee waan namatu waan aangoon isaa waan yeroof itti kennamte malee waan namaan filatame miti. Haadee bucaamsaa 30 booda yoo dirqamaan isi bulcha kaji'u taate nuhuu dirqamaan irraa fuuna. Duraanuu dirqamaan ka isa caalu meeqaatam taankii fi meeqa dura dhaabbannee nuti akka beekamutti nu qomti teenya sibiila irraa hammaatti. Taankii nu dhahee nurraa waa buusu dadhabe. Kanaafuu sodaan qabnu caamsaa 30 booda yoo inni itti fuufee tarkaanfii akka humna inni humna deemu. Duraan irra kaa'ee irraa fuunee lafa keenya kanuu ta'u irra keenya. Galatoomi. Akkam nagaa? Nagaa. Jirta? Paartiilee Oromoo keessatti girgiri jira akkuma dhageessu kana biyya Itoophiyaa keessatti caamsaa 30 booda Abiyyi hooggansa isaa fixatee jechuun jiran. Kana ammoo inni miidiyaadhaan gabbahee ammoo caamsaa 30 miti mootummaan ce'umsaa hin barbaachisu Itoophiyaa fi kana ammoo abbaan fedhe kanatti deemu humnaan likkii galchuudhaaf qophiidha jedha. Kana maal jetta akka qeerroo tokkoo fi ilma Oromoo tokkotti? Gaafii kana ammoo na gaafachuu keetiif hedduu galatoomi siin jedha. An kanarratti gaafii guddaan qaba. Dhugaadha ammoo waan bareeda na gaafatte. Adeemsi inni itti deemu kun adeemsa sirriitii miti. Adeemsa humnaan qeerroo ilmaan Oromoo dhiiga dhangalaasee meeqa fixee guyyaa tokkicha nama hanga dhume ni beeytanii jechuudha. Guyyarraa qeerroo ilmaan Oromoo nima dhumti ammoo dhumiitiin nuuf haarawaa ajjeechallee nuuf haarawaa miti. Qabsoo kana ammoo dhumiitiidhaan qawweedhaan if duuba hin deebinu. Nu ammas taanaan boris taanaan wanneen if duuba deebinu hin jirtu jechuudha. Kanaaf yoo inni itti fufe akka qeerroon Oromoo tokkotti akka ilma Oromoo tokkotti yoo inni fufee hooggantoota Oromoo humnaan ka adamsu ta'e yookiin ammoo ka biyya sodaachisee qawween ka bulchuuf deemu ta'e tarkaanfiin akka ilma Oromoo tokkotti fudhatamuu qabu maali jetta? Ati ammoo akka ilma Oromoo tokkotti kaa'uun kee maali? Kaa'uun qeerroo maali? Wanni akka qeerroo tokkotti wanni if duuba deebuulleen hin jiru. Wanni qeerroon Oromoolleen if duuba deebitulleen hin jirtu. Dhumiitiin nuuf haarawaa miti. Qabsoo itti fufna. Ammoo yoo waraanaan kan deemamu ta'ellee qophiidhaan jawaa hundaanuu jechuudha. Duraanuu nurra kaa'ee numatu irraa fuudhaa nu sodaachisuu hin danda'u keessarra nama jajjabaatu irraa fuunee jechuu keeti. Sodaachisuu hin danda'u qawwellee yoo ta'e karaa qawwelleetii yoo ta'e karaa humnalleetii yoo ta'e itti fufnaan ja'a. Hayyee galatooma. Okay galatooma. Akkam nagaa? Jirta? Jirtu. Nagaami. Bareedu. Hayyee qeerroo Oromooti. Qeerroodha. Biyya Itoophiyaa keessatti wal falmiitu jira caamsaa 30 booda mootummaan ce'umsaa hin jiru jedha. Biyyi paartiileen Oromoodhaas ta'e paartiileen biyya Itoophiyaa sun ammoo caamsaa 30 booda hooggansa isaa fixate jechuutti jira. Inni ammoo gabbee miidiyaadhaan kalee ammoo abbaa kamiyyuu kan mootummaa ce'umsaatiif na doorsisuu natti deemu humnaan adamsuudhaaf jedhu dabarse. Yoo inni humnaan itti fufe akka qeerroo Oromoo tokkotti akka ilma Oromoo tokkotti maali tarkaanfiin isin fudhattu kaayuun isaa maali? Ani gabaabumatti isumaaf hin dhaamsa qaba. Abiyyiif. Dhaamsan isaa qabu yoo qalbii qabaatte uummata keenya ni beekta. Qeerroo Oromoo ni beekta. Waan wayyaanee goote ni beekta. Caamsaan 30 keenyaan aangoo tana gara biraallee hin qabini hin sheenofta. Oromoo kenniti mala maladhu boqodhu nu gaggeessite garre. Kanan dhaamsa qabaafnisa. Galatoomi yoo inni ammoo dhaamsa ati jettu kan hojiirran oolchine takkaa hoo dabree waan biraa humnaan fudhatu hooggantoota Oromoo ka adabsu ta'e ka biyyoo humna qawweetiin deemu ta'e qeerroo Oromoo ka fixuu tarkaanfiin uummanni Oromoo fudhatu maali jetta? Yoo inni kana ka fudhate ta'e Oromoon beektaa Oromoon maati waan jetti lolli nama keessa beekuuf tapha jette. Nu lolarra turre baranne lolallee waliin dhabnu karaa cufuu duraan baranne fagoon jirtu jennaan. Hayyee galatooma. Dhaamsa kooti kun. Hayyee galatooma. Qeerroo Oromoo akkam?
Naguma. Jirta. Fayyada. Akkam jirta? Jirra jirra. Nama hundarra deddeemnee gaafachuu jirra. Caamsaa 30 booda mootummaan Itoophiyaadha. Paartileen Oromoodhas akkasumas paartileen naannoo birallee ammoo caamsaa 30 irratti Abiyyi aangoo isaa fixatee deebi'ee ammoo mootummaa ce'umsaa yoo hin ijaarre tahee seeran itti fufuu hin danda'u. Seerri isa ammoo heera diigi jedhulleen hin jiru jaa. Kirikiriin kana jira inni ammoo kanarra kalee gabbahee ammoo ajaja dabarsee nama kanaan natti deeme nama karaa kanaan natti deeme mootummaa ce'umsaa ijaaruuf deeme tarkaanfii fudhachuudhaaf qophiidha jedhee waan sodaachisa jira. Yoo inni caamsaa 30 booda humnaan akka jiru kanaan hojiirra oolchee hooggantoota Oromoo kan adabsu ta'e maali jetta ilma Oromoo tokkotti akka qeerroo tokkotti? Ani wanni jedhu akka qeerroo Oromoo tokkotti qeerroo Oromoo maalummaa isaanii beeka. Diinuu ni beeka. Firee fi diinuu ni beeka. Yeroo ammaa kana wanni inni jechaa jiru Abiyyi Ahmed kaleessa aangollee qeerroo Oromootti kenne har'a ammoo san dagatee diina jala deeme waan hin taane dalagaa jira. Kan ammoo guyyaa fulbaana 30 booda wal agarra. Maaliif akka qeerroo Oromootti of qopheessinee jira nuti kaleessa taankii dura dhaabannee waan goone weena Abiyyi guyyaa takka nuti fudhatu san nuti akka qeerroo Oromootti qophii xumurree jirra. Waan hayyuun kan jedhu dhageeffanna nuti waliin jirra jechuudha. Yoo milee tanaan. Galata. Hayyaa kam jirta qeerroo Oromooti. Biyya Itoophiyaa keessatti girgirii yookiin wal falmiitu jira. Paartileen Oromoodhaas ta'e paartileen naannoo birallee wal mormii keessa jiranii akkasumas dabree caamsaa 30 booda aangoon seerri Abiyyi ittiin fufsiisu hin jiru jedhanii inni ammoo kalee gabbee miidiyaaf akka ibsa kennetti ani ammoo ittiin fufa abbaan fedhe kana dhaabsisuu danda'u jiru humna gahan itti qabajaa. Kanarratti akka qeerroo Oromoo tokkotti ilma Oromoo tokkotti dhaaduun isaa kanaan yoo aangoo ittiin fufe maal jettan? Anamma akka mataa kiyyatti ani akka qeerroo Oromootti yaames nuti wanni jennu as duras ni beekna taankii dura dhaabbannee namni keenya harka qullaa dhagaachaan immoo deebi'ee rasaas tokko malee falmataa ture. Uummanni Oromoo yaani duris tahee ammas sodaa takka hin qabu. Maaliif namni tokko amaanaa itti kenname tokko odoo galmaan hin gahin duratti deebi'ee min amaanaa san nyaachuun hin danda'amu. Ammas tahee yoomis tahee itti fufuu hin danda'u. Sodaa isallee hin qabnu jedhu. Sodaa isallee hin qabnu maaliif nuti lafee gootota Oromootiin dhufnee dhiiga Oromootiin as gahe Oromummaa jechuun waacuu fi yookaan taphaa miti. Akka inni as gahes garaa nama nyaata. Dhiiga ilmaan Oromoo qorra taaskii fi waa hunda dur dhaabbatee harkullaa falmataa ture. Har'allee mootuu hima jirraa hin sodaannu yaani guyyaan isaa dhumee gaafa fulbaana irratti wal arganamu. Galatoo.